Muhammad barree isan isaa dubbatu jireenya isaa laayif isaa namoonni barreessan namoonni waa barreessu kun eenyu fa'aadha siigalee wanta akka mataa isaatti ta'utti barreeffamuu jira wanta akka immoo dhugatti barreeffamuu jira hadiisummaan kun hadiisni fadhe yoo quraanatti buutee inni suni hadiisan jaamu asoosama siigalee waan dogoggoraati jechuudha hadiisummaan fadhe quraanatti buunan quraana faallessinaan hadiisan jaamu hin fudhatamu kufee jira دوبا خراق يدوفت مالنا للفتري أنا كنا مريض. واني سينجو جرب رمزان خراق يتيمي. واني أما وان كان واجب برت ولين خراقرون كوني ما أسيسين برباتي سيمارتي. دي أسرد دانا دخا حديث هو في الحديث واجب قرآن نجار واجب قرآن تون أمن نجار نعم نجار. واجب قرآني أكا أمانتي إسلامتي يجوا. ربي بيرا نبي محمد الرتي بويه جتيتو ما منتامي أكا منتي إسلامتي تيمبان نوبي أكاسي نمنتني تكاسي أكيد مندوسين أتلينغا ختام نقولي أمانتي ورا إسلام نور دفوتي ربي رادو فياني وردفاني كتاب ربي تي جتي أمانتها كإسلام النتي بيه خان زقافة الجروار أكا كريستانا تقوتي وقال جدي نمنو غروسين أكيد مندو إنو تكاسي أمان أكاسي أكيد مندن نمبيكا إسني كبج أوكي ربي رادو فياني أمان أكاسي أمان إسني أكيد تاني أمانتو إسني fudhachuu dandeessu akkasitti garuu nagarsiisuu waan tokko jira laal waanji amma ani jechuudha quraana keenya keessatti akka waangeelli rabbi irraa bu'e ni natti hima quraanni rabbi quraanni anatti amanu sirri natti hima si caalaayyuu waangeela niin beekan garuu ati ammoo faallaa sanii ani waangeela tokkicha malee amantuma addunyaa tana gubbaatu kitaabotuma rabbiin buusee hun beeku jechaa jirtaa bara amma siitu cinaa namaati moonuu cinaa namaati re'aala kanaan isintu cinaa namaati sittani akkasitti taatan sittani akkasitti cinaa namaati ati siimuun tiyya malee injirtu jetta ajiba duransi maamsaa keenya duransi maamsaa walakko galatoo hundi keessan dhaggeeffadha caaffati qulqulluu nuti itti amannu qoya ofan guddisaa deebsaatan tokko waa tokko sitti agarsiisa waan bareedaa na gaafatte waan ta'eef akka haasaan keenya xiqqoo nu fagaatuuf beekaa karoo salphaa si deebisi naannoo hubachuu dadhabde. Macaafi qulqulluu nuti kiristaanonni itti amannu kuni akka nuti quraana keessan itti amannu nun akeeku quraanatti amanaa nuun hin jedhu. So burri keenya ni jalqaba. Taakee kudis nurra taakee kudis taakee kusin gaafanneen. No wait taakee kun rabbirraa dhufee laal ani quraana natti malaal qachitaa osoo garteemi. Isumaatitu waangeelli kun kitaaba rabbirraa dhufee nabii isa dhufee jennatti maan sin jeen quraanni. Qoy kaamsaa akka mursiis. Itti si deemuuf jedhee muraasa ni eeggadhu. Miitiin kun rakko. Ela laamsaa. Macaafa qulqulluun itti amanu quraanatti amanii jedhee gara quraanaatti nan ergu yookiis kiristaanonni macaafa qulqulluutti amananii quraanatti amanaa jedhe gara quraanaatti nun ergu. Kanaaf nuti quraanatti namannu. Dubbii dhugaa dubbii waaqarraa dhufeera jenne. Kana na caqasii jalqaba. Garuu isin quraanni rabbirraa dhufee jettee akkeettiin amanuu dandeessu. Akkeetti amantoo jedhanii dubbadha. Musliimtonni quraan rabbirraa dhufe jedhanii amanuu jedhanii dubbadha. Siigalee isa kana akkeetti akkasiin fudhatan nan beekamsa. Isa kana siin jechaa jira. Kanaan alatti isin immoo quraanni keessan Tawraataa fi Injiilatti akkasiin amantan. Arkaana imaanaa ja'an keessaa inni sadaffaarra jiru iyyuu kitaabotatti amanuudha. Inni immoo Tawraataa fi Injiilaa Zabuura akka ta'e beektamsaatis quraana dabalateeti. Isatti amanaa isiniin jedha. Namni isatti namanni isaan murteessine kaafira jedha. Suuraa Maayidaa 44 irratti immoo. Suuraa Maayidaa 47 irratti immoo namni Injiiliin murteessine inni fincilaadhaa jedha quraanni. Namni Tawraataatti namanni murteessine inni kaafira jedha quraanni keessan. Atis kana beektamsaa. Kanaaf iyyuu isin dirqamatti macaafatti amanuu gara macaafaa laaluu dirqama quraan dirqama sirratti godhe. Nuti immoo kiristaanonni quraanni macaafa qulqulluun gara quraanaatti akka deemnu quraanaatti akka amannu nun ergu. Quraanni garuu isiniin gara macaafaatti isin erga. Garuu akkas itti amantanii isinii kabajaanii haamsaa isin akkeettanii amantuu jedhe isinitti himaa jiraan. Kanaaf amma ibsaa ijoolleetti deebi'a. Okay nu galee ayyaa amma anaa dubbate. Laal quraanni keenyaas kan itti nu ajaju jechuudha. Kitaabni maqaan isaa Injiil jedhamu kan isin amma waangeela jijjiirrattan kuni isin gaa waangeela maqaa wal dhabuu danda'a akkuma Iisaa fi maqaa nabiyyoota hundi jijjiirtanitti. Kitaaba Injiil jedhamu keessa rabbu'e kitaaba rabbi biraa bu'ee jeen nutti hima quraanni. Akkasuma Tawraat, Injiil, Zabuur, quraana hunda nutti hima quraanni kun jechuudha. Kitaabonni akka rabbi biraa dhufan. Sigaltee kitaaba hedduu nu hima. Suufi Ibraahimaa jira, kitaabota hedduu nutti himu jira ni amannu hundaa'u nuti. Isin ammoo faallaa sanii jechuudha. Isin jechuudha faallaa sanii akka ati himtutti waangeela tokkichaa kana malee kitaabni rabbi biraa bu'e tokkollee nu hin jiru gonkumaa jettee amante. Saniif jecha ati yookiin amantiin teetilleen amantii
of qofaati jechuudha. Ana malee addunyaa kanarra namni jiraatin ana malee beekaan hin jiraatin akka waan jechuuti haatiimu jirtu. Ammaan tana afaan keetirraa dhageenya jechuudha. Afaan keetu himee beek. Amantii takkitti tana malee kitaaba tokkichaa kana malee tokkollee nan ajaju jettu. Walaa zabuuri qabii, walaa injiilii fi tawraatiin hunda kuchisi. Kanaaf jecha gaa ati gaamma irruu yookiin cinaa namaatii jaamuu qabdaa jechuu wanji. Sisirreessa Hamza. Adeemsa sisirreessa Hamza. Adeemsa sisirreessa al tokko qorri kan dubbatu sin ilaalla. Ammallee waan sadii dogoggorti Hamza. Waa'ee kiristaanummaan beektu waa'ee macaafaan beektu jechuudha. Tamma yoona kiristaanummaa maalitti akka amanu dubanne Hamza. Mee waa tokko si hubachiisa. Maqaan biyyootaa kan jijjiirinu miti isini. Tawraatii Injiil Zabuurri kana of keessatti qabata. Kakurraa kakuu boodaa jedhamu. Of keessatti qabatee jira. Okay, Injiil ni amantaa, ni amantaa Injiil. Hamza na xumursiisa. Kasin dhaggeeffanne Hamzaan please. Sama guddaa miti. Wala dhaggeeffannu Hamza please. Tarraa boliin goono. Injiil Zabuur Tawraatiin as keessatti qabamee kan jirudha. Macaafa cina fudhatee yookiis gar tokko fudhatee gar tokko kan dhiise isini. Boodatti dhumna akkamitti akka ta'e. Maqaan biyyootaaf raajotaa kan jijjiiree nu miti isini. Akkamitti naan jedhe. Tawraat Injiil Zabuurri bu'eera jettu isini. Quraana dura bu'e. Quraanni iyyuu kan dhufe suuraa Al-Imraan suuraa 3 lakkoofsa 3 irratti suuraa Baqaraa keessa jira 86 irras suuraa Yunus keessa jira. Ka quraanni dhufeef Tawraataaf Injiila mirkaneessuu dhufee jedha. Mirkaneessuudhaaf dhufe. Faallessuuf hin dhufne. Fooyyessuuf hin dhufne. Shaaruuf hin dhufne. Mirkaneessuuf dhufe Tawraatiif Injiilli Rabbi irraa akka dhufe. Isa keessatti jireenya akka jiru mirkaneessuu dhufe quraanni. Akka dubbii Rabbii ta'e. Isin immoo faallaa sanaa deemuutti kaatan jechuudha. Kanas ta'u sanas Hamzaa keenya Muuseedhaani Muusaa jettan Tawraata keessatti garuu Muuseema jedhama. Isin immoo dhuftanii Muusaa jettan quraana keessatti. Quraanni immoo yoom dhufe? Bara 640 ta'eera amma 1446 jechuudha. 47 ta'eera. Erga Muhammad irratti bu'e jettani. Isintu dhufee jijjiire. Abrahaamii sama Tawraati Abrahaam jiru Ibraahiim jettan dhuftanii. Iisaa sama wangeela keetti Yesuusiini Yesuus jedhe waa macaafa qulqulluun. Isin immoo dhuftanii Iisaa jettan inni Yesuus keenya miti. Dhuftanii immoo Yoseefiini Yuusuuf jettan. Yoseef wallaate Masiihii beekta Masiihii jechuu beekta Masiihii. Inni beeka Hamzaatti dhufta. Siilaadha carraa hin haasofta. Mariyaamiinis Maariyaam jettan isin. Nutu jedhe miti isintu jedhe. Hamza isintu jedhe sas dhaggeeffadhu. Itti dhufna hundasaa. Isintu booda dhufe. Kan jalqaba oriijinaala turetu jijjiire jedhama moo kan irraa koppii godhee yookiis booda dhufe jijjiire jedhama. Atuu beekta kana. Kan booda dhufeef maqaa biraatti moggaasetu irraa fooyi irraa jalliseetti moggaasetu. Afaan adda addaatiin dhufe. Afaan tokkoon hin dhufnee bar. Afaan adda addaatii bar. Amma moo gara afaanitti deebite. Hamzaan eeggadha Hamzaa please. Itti aansuudhaan hin bu'ee jette. Tawraatiin hin bu'ee Injiilli hin bu'ee jette. Akka quraanaatti yoo deemte gaarii. Garuu nuti kitaaba bu'ee hin qabnu. Kitaaba barreeffame malee. Yookiis caaffanni qulqulluun hin barreeffame. Quraannis ni barreeffame. Ni bu'ee inni jette illee wal dhaba. Addunyaa wajjin. Jechi hin bu'ee jedhamu ni dubbatame jedhama. Quraanni kitaabni hin buune nama barreesse quraanas. Isa kanas hin dagatin Hamzaa. Macaafa barreeffame qabnu. Isinis quraanoo barreeffame. Hayyootumaa barreesse Rabbi irraan dhufne jettee amantaa. Kitaabonnummaanu keessanirraa eegali. Qoy Hamzaa. Eeyyeni. Hin buune gisee jechuudha. Akkam jechuudha. Hin buune akkam. Sii galcha. Caaffati qulqulluun yookiis wangeelli kuni namatu barreesse garuu geggeessaa hafuura waaqayyootiin barreeffame jedha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 16 irratti kun qulqulluu waan ta'eef geggeessaa hafuura waaqayyoo isa qulqulluutiin barreeffame. Sammuu isaanii qalbii isaan dhaabbateetu hin taane waan hafuurri waaqayyoo isaan abbuume barreessan. Warri caafata qulqulluu kana barreessan. Ka quraanaa akkamitti barreeffame geggeessaa eenyuutiin barreeffame kan jedhu boodatti dhufu. Kanaaf iyyuu Hamzaa nutu cinaa amanee yookiis walakkaa aman dhiise. Isintu quraannitu Tawraataa fi Injiila mirkaneessu dhufe jedhu waan Injiilaa Tawraata kee jiru faallaa fudhattanii deemtu quraana keessatti. Isa kana boodatti dhufnaa jechuudha. Kanaaf yeroo taanu Hamzaa sirreeffadhu. Itti dhufna. Itti dhufna. Yaada kee dubbadhu joonii fallaadha. Waajii odoo inni hin dubbanne anis gaafii qaba. Gaafiin kiyyaa. Maali qoy kaa ibsaati immoo ibsaan tokko na eegi. Please ibsaa qoy. Narraa baasi. Ibsaa dubbatu. Ibsaan haa dubbatu. Ibsatti aanseef carraa isaa. Lek. In dubbattu ilaa gaaffii gaafatatuun taane ibsaa. Yeroo gaaffii siilaan amma gaaffii gaafatatuun taane yaada nama kaasirratti yaada koo kuffisuu yoo dandeesse dubbadhatillee. Yaada keenan kuffisa akkamitti kuffisuu jira. Waa'ee maqaa kanaan wal qabate. Isuma quraanni Isaa kitaabni Isaa kunillee
isa afaan isaatiin bu'e beeytaati. Eegana meeqa harkaan hiikamee dhufe isin bira dhufe malee isa jecha dhugaasan gartee afaanicha isaan itti barreessan Iyesuus itti barreessan sun barreeffamni isa biraa dhufeen sun jiraa isin bira hin qabdan harkaa. Gaafa hiikamee dhufu jechummaan kiyyaa osoo waa barreessee lafa kaa'ee hoggaa afaan biratti kan qaqqayyaramee dhufe hiikaa biraa kan. Kun dogoggora guddaa keessan irraa tokko. Qulqullumminni Quraanaa fi kitaabichaa wanni asirratti adda ta'e isa ila ammatti afaanuma inni itti dhufe saniin jira. Keessan kuni maalirraa maaliif afaan saniin hin baran? Gaafa atu waan tokko naa ibsutuu fi obboleessi kee naa ibsu hoggaa waa naa ibsu garaagarummaan naa ibsa. Wama aayinaa tokko bifa addatti naa ibsa waan ta'eef. Kanaafu garaagarummaa waan kana keessatti dhufe hiikaa keessani hiikadha. Abbaa Quraan abbaa kitaaba kana qayyaruutu waan kana mara maqas qayyaree jechas qayyaree waa hedduu kana godhe. Waan kana sirriitti ilaale yoo dandeesse afaan Ibruutiin bu'ee afaan Ibruu san keessa barbaadi afaan Ibruu saniin baradha. Thank you. Xumurattee ibsa. Sekeendii shan dubbadheen ijoon itti dabarsaa itti fuftaa ibsa. Walumaanaa sun akka rakkoo tokko hin qabatu. Suggestionii gaarii gadheeffachuu dandeessa. Kabaja waan ta'eef. Xumurattee miti ibsa. Thank you. Galatoomii jalqabaa waan lama sirreessa dubbii kee keessatti. Nuti macaafa Yesuus barreesse hin qabnu, Injiilas Yesuus hin barreessine. Beektaa ta'ee yaada. Isa hojii Kiristoos hojjetu dubbii Kiristoos dubbatteetii barreessan. Sahaboonni awaariyoon warri isa duukaa turan jechuudha. Warri sarraa dhagaan maal godhanii ni barreessan malee inni hin barreessine. Isa kana sirreeffadhu yeroo ta'anuuf. Lammaffaa Iisaas hin jettan Yesuus keenya miti ka jedhu booda ragaa Quraanaa fadhiisaatiin itti dhufna. Itti aansuudhaanii isa duraa sana qabduu jette afaan Ibruutiin bu'e qabduu jette. Afaan Ibruutiin bu'e kan jedhu booda naaf idda. Tooraatiin yookiis wangeela afaan Ibruutiin bu'e kan jedhu booda ragaa naa banta. Gaaffisitti deebisaa jechuudha. Daqiiqaa muraasa booda ragaa naa banta. Itti aansuudhaan isa jalqabaa sana qabduu jette. Macaafi qulqulluun afaan ittiin barreeffame jalqabaa irraati hiikameera eeyyen hiikameera. Hiikaa garaagaraa jira eeyyen. Quraannis afaanota garaagaraatti hiikameera. Garuu hiika Quraanaa sirriidhaa kan jedhuu fi dogoggora baay'ee keessa jira. Boodatti dhufu. Quraannis akka jalqaba isiniin bu'e jettan ittiin jiru. Ragaa hadiisaatiin boodatti dhufna. Akkamitti naan jedhe. Hadiisi kuni Sunaan Ibn Maajaa. Sunaan Ibn Maajaa 1944 irratti ayaata Quraanaa bu'ee tureeti hoolaan nyaatte. Ayaati suni nama guddaa si'a 10 harma hoosisu. Nama zinaa lagu nama ejjimoo dhagaa rukutanii ejjiisu. Ayaati Quraanaa buutee turte. Yeroo nabiyyiin keessan du'an waala isaa irratti gaafa namoonni walitti qabamanii hoolaan leenjifamte ol galtee ayaata Quraanaa gixximitti goote. Har'a Quraana keessaa nama guddaa si'a 10 harma hoosisu argachuu hin dandeessu. Sababni isaa hoolaan keessaa nyaattee badeera waan ta'eef. Hadiisa biroo keessa dhanni wal ilaaluu dandeenya. Waraabbiin jalqabaa Quraanaa maanuskiriiptii waraabbiin jalqabaa hin jiru. Quraanni waan garaagaraa irratti barreeffamaa ture. Lafee irratti, muka irratti, dhagaa irratti barreeffamaa ture. Waraabbii jalqabaa sanaaf fiduu dandeessaa boodatti dhufnaa jechuudha. Amma joonii fan dabarsaa ibsaa xiqqoo dhaggeeffadhu itti fufta. Itti waa barsiisaa jiru. Joonii fin dabarsaa kan taatu dhaggeeffadhu waajii. Qoy kaa dubbatu isitti fufa. Eegi xiqqoo. Oy. Ati xuxxuutee achitti wani dhufaa. Sii kennina ibsa. Quraanni qoy. Ibsa sekeendii shan. Ibsa. Sekondi shan jee bar deeqaa lama irratti haasaa bara. No ibsa please eeggadhu ibsa xiqqoo mashii maaloo. Okay. Ishee erga silaa dhaggeeffataa ture. Barbaadde sii kennina nuti. Si dhaggeeffannaa waan barbaadde haasa'uu dandeessaa arrabsoomaan fayyadamaniitti jechuudha. Nagaan hunda keessa. Joon miyuutirra teessee haasaa jirta. Joon. Miyuutirra jira miti sagaleen gammeen dhaga'ama. Si bira akkas ni dhagama itti ofiyyin. Warri jalaatuun dhaga'uum ibsa. Warra jalaatuun dhaga'uum yeroo inni miyuutirra jiru. Joon hin dhaga'amas? No yaa hin jiru sagaleen argitanii. Nu hin dhageenya. Ibsaan haasa'u hangasu. Sirreeffadhu wanta kana. Yaa barsiisaa Joon bu'aa deebi'a. Waajii reefuu gaafii gaafatte. Itti fufi ibsa. Reefuu gaafii gaafatte. Gaafin ati reefu na gaafatte. Kitaabni Iyesuus barreesse hin jiru isa jalaa barreessanii afaan Ibruutiin barreessuu isaa ragaa fidi je. Iyesuus afaan kam dubbata? Situ natti maqaa situ afaan Ibruun barreeffame jedhe. Inni afaan kam dubbataati natti himre? Situ natti maa jiraam ibsaam? Dura gaafanna. Yesuus Oromoo duuba Yesuus Oromoodha.
Afaan qamaa isa wayii qaba. Amsa. Yeroo waa'ee sun dubbannu amsa tokkola. Eeggannoo. Isaan Oromoodha ayyee dhiisi. Yesuus ilmi uume. Yesuus Waaji qoy Hamzaan balleessini gaama dubbiyates. Amsa gidduun seenina. Amsa sirreeffama godhannaa tokko. Yeroo haasofnu wal jalan dubbannu mirga keessan isin eegee haasoftuma barbaaddan. Arraba walitti hin dubbannu. Anis akkasumas hin dhaggeeffadhaa si hin dhaggeeffattu. Ilaali akkan jedhe ibsaan yeroo dubne malee ati. Situ afaanii birootiin bu'e jedhee barsaa jiru deebisa. Situ afaanii birootiin bu'e jedhee kanaaf ragaa fidda boodaa siin jedhe. Jajjit jelaal kitaaba Ibruu kana gaafa itti amanuuti Yesuus irratti bu'e jennu ergaan Rabbii karaa Yesuusitiin karaa uummataa akka dhuftu taatee jechuu barbaanneeti. Sigalee gaafa amma bu'ee ilaaltu kana ati gartee samirraa bu'eetti hiikkatuu deemta ammaa hiikkaa ilmi namaa kun jecha akkatti wal qayyaru laali. Gartee ibsaa jechiin bu'ee mun barreeffama jechi. Mun barreeffama. Jechi kun akkaataa nuti itti jechuu barbaannee fi akkaataa itti hiitu laali gaafa ilmi namaa kun waa hiiku. Mana buuf jechaan buunee bar buuta nuti jennu sun gatitti goone malee akka kubbaa samii gaddeemtutti miti beekee. Laal Amsa gidduun seenaa irraa rabbii ibsaan amsa. Ibsaa bareeda irra jirtaa wanti oofe akkuma gaarii jirta. Inni itti aanu waajiin dhalatee Oromiyaa keessatti afaan Oromoo dubbata. Iyyesuusoo bifa namaa uffatee dhufee rabbumaatti dhufee jettan. Hayaa gaafa dhufu san uummata akkamitti dhufee afaan kam dubbataa gaafiitii yaabara. Gaafii kanaa deebise jecha. Ammallee. Ibruutiin barreeffame yaada joosaniif. Ammallee ibsa. Ammallee sirreeffama sii kenna ibsaa keenyaan. Ammallee sirreeffama sii kenna ibsa. Akkamitti naan jedhe. Afaanii birootiin irratti bu'ee Yesuus irratti Iisaa irratti jetta yoo ta'e dhiifama Yesuusin Iisaa jechuu qabu. Dhiifama akkas hin battaniif. Iisaa jettu ni Yesuus miti. Iisaa irratti afaanii birootiin bu'e jetta yoo ta'e tokko Tawraatiin Iisaaf hin kennamne kan afaanii birootiin bu'etu ta'e Tawraatiidha. Yaa ibsa. Tawraat immoo Iisaaf hin kennamne Muusaadhaaf kenname jettanii amanu. Tawraat hin gaafanne barinne Tawraat hin jenne bara. Hamza si buusu. Madilas ilaalu kanaa yaabar namni 300 deebi'a namni 200 deebi'a namni na jala yaa. Kottu ilaalla. Kottu beenu si ilaallati. Dhaggeeffadhu. Jalqabaa ibsaan maal deebisuu qabaa? Tawraatii afaan Ibruutiin bu'ee kan deebisuu qaba. Ragaa sana banuu qaba ibsaan. Ragaa kitaabi sun afaan Ibruutiin buusaa banuu qaba ibsaan. Tokko. Lammaffaa ani kaniin jedhe warra saduukaa turantu barreesse kakwaraa fakkeenyaaf. Akkasuma warri sarraa dhagaanis barreessan kakuu dura. Gaggeessaa furaa qotiin barreessanis hin jedhe xaafa qulqulluu. Afaanota garaagaraatiin barreeffame, afaanota garaagaraatti siikame. Fakkeenyaaf afaanota gurguddoo sadiin barreeffame, afaanota hedduutti ibsa please. Hamza ol deebisa nan deema. Hin deebisu miti godha. Hin deebisu. So meeqa namni deebu laalla. So atillee waan ati fiduu qabdu ayya kutteetis argitanii kaati baqatan. Hamza buusi deebisi kaa. Hin deebisu. Hin deebiftaa deebisi. Godhu asiinis geggeessi bakka. So kanaafi ibsaan maal fiduu danda'u qaba? Afaan Ibruutiin bu'e kan jedhu fiduu qaba. Eessaa kitaaba keessaa waan natti agarsiisu qaba. Quraanni illee Tawraatiif Injiil Zabuura afaan Ibruutiin bu'e kan jedhu hin dubbatu. Eessaa fuudhe ibsaan? Isa irraa baruu barbaade jechuudha. Isa baqatee deemaa jira. Kanaafi ibsa yoo ol deebite ofii keetiin buute yoo ol deebite kottu ragaan nuti naase. Ati waan kana hin dandeessu ibsa. Please tu waan kanatti dhiiftee waan galgala hojjette natti tola jechuun karaa keessa irratti deemte baay'ee gaariidha ibsaa keenya. So macaan kun afaan kamiin barreeffame kan jedhu ibsa dhasii kennuu hin danda'a. Akkasiin akka quraanaa hin bu'ee jettan miti. Hin bu'ee nuti suniyyoo hiikan kennu sin biratti sababni isaa quraanni ofee yerootti dubbatamu haqaraattiin jedhee jettan. Itti dubbate dubbisii jedhee jettan.